Kuufama milkaa'inootaat injifannoo fida. Injifannoon dhaalaan kan argamu osoo hin taane injifannoon hojii fi dhamaatii guyyaa guyyaa keessatti dhufti. Gootota Oromoo kam kaasee qabnisu Barchaa abbaan absoo goota diina cabsu goota randa cabsu goota randa cabsu goota randa cabsu. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN nageenyi keenya waaraa bakka jirtan cufatti isin haa ga'u jecha har'a kan argamnu magaalaa Finfinnee Birbirsa Goorattis egaa waan malee hin argamne galmaa'ee fi iddoo seenaa qabeessa Adwaa 00tti guyyaa har'aa argamneeti kan jirru. Iddoo kanattis kan argamneef kitaaba daandii injifannoo jedhu kaadhimamaa PhD obbo Camaraadhaan barraa'e eebbifamuudhaaf kan inni deemaa jiru. Kitaabni kun sirnoota akkamiitiin kan inni gaggeeffamuu fi kan inni eebbifamu kan jedhu sirnootaa fi akkaataa dura duuba eebba sagantaa kana isiniin ga'uudhaaf achitti argamnee jirra. Egaa hanga dhuma qophii kanaatitti nu duuka bu'aa kan isiniin jedhu qophii kana qindeessuudhaan kan isiniin ga'u ani Rabbirraa Leenjisaati. Gama ogummaa kaameraatii fi teeknishaalatiin Boggaalaa Habtaamuu nu waliin jira. Hanga dhumaatti nu waliin ta'a. Hayee waaqa jechuun kan hundaa lafa jechuun kan hundaa gurraacha garaa garbaa leemmuu garaa daliilaa tokkicha maqaa dhibbaa kan ajjeesee gubbaan baafne kan cabsee ogeecha yaamu kan rooba isaatiin magarsee aduu isaatiin guggugsee lulaatu waaqa fayyee jedhu waaqayyo nagaan bullee nagaan ollee nagaan nu haa bulchu hamaan gargar nu haa bulchu olaa wajjin nu haa bulchu biyya nagaa nu haa ta'u biyya fayyaa nu haa ta'u walii galtee nu haa kennu walii galee nu haa ta'u hamaan nurraa haa qabu tolaa nutti haa qabu kunoo immoo har'a kitaaba kana kitaaba bareedaa kan tokkummaa kan guddinaa kan boruu ta'u nu barreesse obbo Cammaraan Samuusaa mallee bal'aa haa ta'u samuusaa bal'aa haa ta'u manni immoo kitaaba kana bitatee kan fuulduratti ittiin baratu waaqayyo haa godhu. Oromoon akkatti bareedee gara tokkotti dhufu kun kana bellee akkamatti gara tokkotti rabbi nu baafidu waaqayyo nu baafidu inni rabbi kadhannaa nu haa dhaga'u nagaa jechuudha rabbi siwaa barri dhufaa nagaa. Mana eebbisa nama uffachaa waan nagaan holcha nagaan nu haa bulchu biyya nagaa nu haa godhu biyya dhuunfaa nu haa godhu. Egaa kun waan yaada keenya tokko haa godhu sammuu keenya yaada tokko nu haa godhu qalbiin keenya waan tokko haa yaadu lapheen Oromoo waan tokko haa yaadu. Egaa kaleessa kitaabni kan nama dhuunfatetti dubbifama waaqni baga kanaan nu ga'e kitaabni kun kan biyyaati waaqni baga kanaan nu ga'e dhaloonni kunillee akka namatti gara qabatee dubbisee biyya kana kan misoomsu nu haa ta'u barruun kun kan biyyaa ta'u haa ta'u kan biyya Oromootii ta'u haa ta'u kan biyya Itoophiyaatii ta'u haa ta'u kan addunyaan dubbisu nu haa ta'u. Ani jedhee waaqni haa jedhu ani jedhee lafti haa jedhu biitti roobaa nagaa gadaan guufaa gabbin. Ani singattan nagaa nageenyi nu haa ga'u amaan diina haa ga'u biitti biyya nagaa nu haa ta'u biyya araaraa nu haa ta'u biyya safuun bulu nu haa ta'u an bobba'ee nu haa galu an dorrobe nu haa dhalu an dhugaa qabu nu haa argatu dhugaan gaara haa ta'u dharti sulula haa ta'u sululli qilee haa ta'u mee waan nan nagaa waaqni biyya keenya nagaa isaa nu haa buusu bara kanallee bara araaraa nu haa godhu bara jaalalaa nu haa godhu wal bira nu haa jiraatu. Kitaaba kana barreessee kitaabni kun immoo fuulduratti kan namni illee ilaalee
itti misooman itti qajeelchu rabbi nu haa godhu. Daandii qajeeltuu nu yaade daandii kun daandii akkuma inni jedhe kan daandii qajeelaa nu haa ta'u. Wal bira nu haa jiraatu. Rabbi immoo akkanumatti Oromoo mee akkanumatti afaan isaa tokko haa godhu. Yaada isaa tokko haa godhu. Yaaddoo hamaa jala waaqni isaa baasu. Nama wayyaanaan rabbi nu haa taate. Akkana ni jedhu kana waaqnaa jedhu. Nagaa. Rabbina. Eebbiti ka waaqa lafaa ta'u. Eebbiti ka waaqa lafaa. Fidanoo biyyaa haa ta'u. Haphee ta'ee biyya keenyatti nu haa maxxansu. Ittaansuudhaan waan gabaabaan barreessaan kitaaba daandii injifannoo የድል መንገድ way to victory Cammaraa Shibbiruu Qalbeessaa eenyu jedhu isin dhiyeessuuf akka ni caqastan affeerraa kooti. Namni tokko kan abbaan of beeku caala kan nama beeku saba bal'aadha. Hiriyaa isaa maatii warra wajjin hojjetan hooggansa isaa fi barsiisa abbaa sanaatu jabeessee nama beekaa jechuudha. The rational side dhugaa dubbachuudha giddugalummaadhaan gaafa yaadnu kan abbaan of beeku caala warra wajjin hojjetan maatii hooggansa hiriyoota fi warra biraatu isa dhugaa abbaa sanaa nama beekuu danda'a kan jedhu qabachuun barbaachisaadha. Cammaraa jechuun eenyu? Gaafa jennu physical presence isaarraa gaafa nama magaala qal'aa mudhii hidhaati. Mudhii sonsaatu hin ta'e mudhii hidhaadha naa qabataa sirriitti. Cammaraa jechuun nama qal'aa magaala mudhii hidhaa. Yeroo hunda kolfu qaamni isaa guutuun yoo hin sobne fuulli isaa guutuun ilkaan irraa kan tolfame kan fakkaatu. Simboo qabeessa tokko jechuudha. Jireenya sakkataa litiin xalaa boruu biyyaatiif hawaasa waa gumaachuuf tattaafata hirrafu kanaaf cichoomina yeroo xiqqoo tokko rafa. Cammaraan abbaa fira baay'eeti. Kun immoo oolmaan guyyaa har'aa galma yaadannoo Adwaa keessa jiru dhugaa baatii guddaadha jechuudha. Oromiyaa guutuuf firaa fi hiriyaa Cammaraa Shibbiruu Qalbeessaati. Guddinni fi baay'inni firoottan isaa kan umurii isaa wal madaalu miti. Oromiyaa Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa warra guddaa biyya Dajjaazmaash Garasuuti biyya Leetanaal Jeneraal Yilmaa Maddaasaa biyya Leetanaal Jeneraal Hacaaluu Shallamaa biyya Dooktar Milkeessaa Jaagamaa fi gootota qaqqaalii hedduutu warra lafa miti samiin Itoophiyaa diinan akkaan tuqamne mirkaneessan. Cammaraa Shibbiruu Qalbeessaa qopheessee guddisee naamusaa fi ga'umsatti godhee Oromiyaa Itoophiyaadhaaf gumaache. Dandeettii gaggeessummaa olaanaadhaan kan bilchaatedha. Kanarraa ka'uudhaan kaan smart boss, kaan immoo gameessa namaa, kaan immoo ilma sabaa qaxaleekoo, qulqulluu namaa fi kan kana fakkaatan jechuudhaan jechoota lafee qaban jaalalaan guutamaniin Cammaraa Shibbiruu Qalbeessaa ibsatu. Hiriyoonni istaafiin hooggansi waliin hojjetan hooggantoonni
hooggantoonni isaa yeroo baay'ee ibsaa deemu. Kanaaf lafee dugdaati. Miliyoona caala abdii guddina boruu ifa sabaa qabatee nama fuulduratti deemudha. Soo cammaraarraa maal baranna? Kun kan yoo ta'e cammaraarraa maal baranna kan jedhu keessattuu gaarummaan jaalala dhiifamaan abdii kutannaan bakka hin jirretti onnee guutuudhaan jaalala labsaa tokkummaa labsaa abdii guutuudhaan fuulduratti tarkaanfachuun cammaraarraa baratama jechuudha. Kana malees barreessaan kitaaba daandii injifannoo namoonni tokko tokko long walk to freedom Nelson Mandela kan barreeffame dukkanaan duuba namoo daandii kaan immoo dhaloota jijjiiramaatiin kan barreeffame kabajamoo Dr. Abiy Ahmedin dhaloota ida'amuutiin wal fakkeeffatu jechuudha. Cichoominaan fuulduratti deemuun Abrahaam Lincoln Dr. Abiy Ahmediif kanneen biroos caqasamanii jiru. Kanaafuu cammaraarraa maal baranna? Dhaloonni boruu dhaloonni amma jiru tokkummaan cichoominni nama kanarraa maal baranna kan jedhu qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Wal xalafanii wal kuffisuurraa wal qabatanii wal dabarsuu biyyaafis sabaafis nama dhuunfaadhaafis seenaa ni jijjiira. Wal sodaachuu waaqa sodaachuu cubburraa fagaachuu qajeeltoon guutamuun injifannoo biyyaafis sabaafis bu'aa buusa kan jedhu dhaamsa guyyaadhaati. Guyyaan har'aa kun anaaf guyyaa addaati. Guyyaan dhamaatii fi abjuu waggootaaf qabachaa ture. Akkasumas dadhabbii fi abdii kutannaa hedduu keessa darbu itti firii isaa argadhe waan ta'eef anaaf guyyaa seena qabeessa. Kitaabni daandii injifannoo jedhu kun kitaaba qofa miti. Seenaa koo qofallee miti. Bu'aa carraaqii rakkoo qormaataa fi kufaa ka'ii injifachuuf taasifamu akkasumas nama kamiifuu injifannootti ba'uuf abdii kutachuun akka hin barbaachifne kan mirkaneessudha. Har'a bu'aa dhamaatii koo argadhee isin dura dhaabachuu kootiin gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Saba tokko keessatti aadaan barreessuu fi dubbisuu yoo laafe beekumsi ni bada. Dhaloonni duubaan dhufu dukkana seena. Kitaabni koo kunis qaawwa kana guutuu keessatti gumaacha xiqqoo ni taasisa jedhee yaadee itti amanee itti cichee barreessee hawaasa kootiif gumaacheera. Lammaffaa yaada haaraa dhalootaaf gumaachuuf. Namni kamuu daandii injifannoo qaba. Garuu daandiin san argachuun baay'ee ulfaataa fi abdii kutachiisaa ta'uu danda'a. Daandiin injifannoos qormaataa fi haalota mijataa hin taane keessatti namni yaada haaraa, ifa haaraa fi humna haaraa akka argatu kan gargaaru jedheen yaada. Sadaffaa seenaa fi muuxannoo dhuunfaa namoota biroof qooduuf. Kitaabni kun seenaa jireenya dhuunfaa koo ka'umsa kan taasifate ta'us seenaa eenyuyyuu haala biraatiin keessa darbuudha. Akkuma namoonni milkaa'oon hedduun addunyaa kanarratti rakkoo kufaatiif abdii kutannaa hedduu keessa darbuun injifannoo argatan kitaabni kunis wantoonni abdachiisan dhamaatii obsa fixachiisaa keessa darbuun kan argaman ta'uu beekuudhaan namni kamiyyuu akka of qopheessu akeekuudhaaf. Arfaffaa namni hundi hawwii fi abjuu sammuu isaa keessa jiru hojiirra akka oolchuuf kaka'umsa uumuudhaaf. Galatoomaa ulfaadhaa jaalallii fi qajeelummaan yeroo hunda ni injifata. Nagaa naaf ta'a. Obbo Cammaraan kitaaba daandii injifannoo jedhu guyyaa har'aa barreessanii gulaalanii yeroo dheeraa itti dadhabanii nu gumaachan kan akka daandii injifannoo jedhu kun hundaa olitti daandiin injifannoo of injifachuudha kan caalu. Obbo Cammaraan waan of injifataniif yeroo isaanii bulchuu waan danda'aniif maal akka hojjetan, eessatti akka hojjetan, yoom akka hojjetan faaran adda baasanii waan beekaniif yeroo isaanii faaran waan bulchaniif yeroo isaanii waan injifataniif yeroo isaanii injifannoodhaaf waan qopheessaniif ofirra darbanii kitaaba barreessanii kitaaba isaanii namni dubbisee akka irraa baratu akka waabii godhatu akka irratti yaaduu danda'u kanarraa ka'e immoo namni biraa caalmatti barreessuu dubbisuu akka danda'uuf kan nu gumaachanidha. Obbo Cammaraan gaggeessadha. Hojii siyaasaa hojjetan
hojii mootummaa hojjetan halkanii guyyaa hojjetan halkanii guyyaa hojjechaa garuu immoo sa'aatii haftisan kanaaf oolchan. Kuni hunda keenyaaf barumsa guddaa injifannoo guddaa mataa isaatiin. Kanaaf daandiin injifannoo kitaaba qofa osoo hin ta'in yeroo ofii injifatanii namni fedhii isaa injifatee waan guddaa gochuu akka danda'u waan guddaa hojjechuu akka danda'u kan nu barsiisanidha. Akkaataatti yaadameef akkaataa ganamatti jiru sanitti osoo hin jijjiiramin meeqatu bifa isaa qabatee dhufe eeggaa jenni wanti gurguddaa hin qabnu wanti dhalootaaf darbuu danda'u nu bira darbee wanta addunyaadhaaf gumaachuu dandeenyu baay'een isaa harcaa bifa jijjiirrachaa dhufaa akka jiru akka tures hundi keenya kan beeknudha. Kitaaba onnaa barreessinu tokkoffaa wanna qabnu sun dhalootaa dhalootatti karaa sirrii ta'een akka darbu gochuudha. Kanaaf kitaaba barreessuun dhaloota nama amma jiru qofa osoo hin ta'in dhaloota fuuldura jirullee warra boru dhufullee warra boru guddatullee ijaaruu guddisuudha. Kanaaf kuni itti gaafatamummaa guddaa hundi keenyaa karaa dandeenye gochuu qabnu irraa barachuu qabnuu fi kanarraa ka'anii namoonni baay'een kitaaba baay'ee akka barreessan abdii fi fakkeenya guddaa kan nu ta'udha. Kan obbo Cammaraa adda kan godhu obbo Cammaraan dargaggeessa dargaggummaa isaa keessatti yeroo isaa afaaranitti fayyadamee gara tokkoon hin barata akka barachaa jiru nan beeka barataa PhD'ti bara tokkoon gaggeessadha gara tokkoon immoo barreessadha. Hunda kanaa danda'e immoo waan hojjetu keessatti Cammaraa biratti hanqina argitu qaawwa irratti argitu. Kanaaf obbo Cammaraan barataadha obbo Cammaraan gaggeessadha obbo Cammaraan barreessadha. Kana qofaa miti barachuudhaafis dubbisuu qaba barreessuudhaafis dubbisuu qaba hojjechuudhaafis dubbisuudha qaba. Dhimmoota kana wal dandeessisee nama raawwatu waan ta'eef kallattii hundaan nama fakkeenya nu ta'uu danda'anii fi waan baay'ee irraa barachuu dandeenyudha. Yeroo gabaabaa keessatti ibsee xumuruu kan danda'u miti. Kitaaba kanarraa waa hedduu baranne beekumsi yoo akkasitti barreeffamee kuufame malee hin darbaa irraa barachuu hin danda'amu. Nutis akkasitti immoo fuunee dhalootaa dhalootatti beekumsa kuufame kana fayyadamnee kan biraatti dabalaa ce'uu hin danda'amu. Kanaaf akkaataa ibsamaa ture sanatti yeroo isaa kennee of mo'atee beekumsa kuusuudhaaf sabni keenya kanaan dura caba qabu sana nuti irraa barannee dhaloonni amma jiru irraa baratee waa hedduutu beekumsa hedduutu akka sabaatti barreessinee dhalootatti dabarsinee dhaloonni irraa hubatee itti dabalaa ammayyummaan addunyaa biyyaa sadarkaa geessuun sadarkaa sanatti fooyyessaa kan dhufuuf ka'umsa waan ta'u waan kuufamuu qabu kan nurraa eegamu ta'uusaa akka hubannuuf ka'umsa waan nu ta'eef irra deemtanii akka na galateeffattan. Guyyaarraa dargaggeessa hedduutu as keessatti argama. Obbo Cammaraan dargaggeessa. Beektota as keessatti argama. Maanguddoonni akka kootii as keessatti argamu. Waa baran keessattuu dargaggeessaaf dhaamsan qaba. Akka sabaatti beekumsa hedduutu jira kan saba ceessuu danda'u. Qoratamee yeroon itti kenname kitaaba kanarraatiin daandiin injifannoo maal akka ta'e hubatamee beekumsi kuufamuu qabu dhalootatti darbuu qabu safuun cabe qonnee baafnee dhaloonni keenya gara sanatti akka inni deebi'uu danda'u kuusuu dandeenyu beekumsa hedduutu jira. Dhaloonni kun ergaan har'a isinii qabu beekumsa hedduu qabnu kan akka sabaatti qabnu saba keenya ceesisuudhaaf saba guddaa kana akka guddummaa isaatti sadarkaa sanaan akka inni mul'atu gochuudhaaf daandiin biraan jiru. Beekumsa qabu san beekumsa dura ture qonnee baafnee hundi dhalootaa dhalootatti akka inni darbaa deemuuf akka inni fooyya'aa deemu gumaacha gochuu qabna. Kanaaf
Kitaaba kana keessatti wanni taa'ee jiru tokko kanaan ilaale of to'achuu jedha. Of to'achuu qabna. Of to'achuudhaan yeroo keenya bakka malletti iddoo malletti waan bu'aan qabnetti akka hin dabarsine nu gargaara waan ta'eef. Yeroo to'achuu jedhamu deebise. Dhimmoottan kana ciminaan qabanne ilaallee maal jechuudha kan jedhu hundeerraa hubanne sabaaf haa taanu ergaa jedhuun qabaa galatooma. Kitaabni kun maal fakkaata kan jedhu ilaaluudhaaf kitaaba kana ulaagaa kitaabni addunyaatti madaalamu ulaagaa kitaabni Itoophiyaatti madaalamu ulaagaa immoo dissertationiin PhD'tti madaalamu ulaagaa teesisiin kamuutti madaalamu keessa darbaa danda'uu isaadha kan inni ilaale. Kitaabni jecha Ingiliffaatiin kaataagorii mataa isaa qaba. Literaachariin ogbarruu jira, fiikshin kan jennu jira, non fiikshin kan jennu jira, akademik literaachariin jira, akademikiin ofiisaatii iddoo adda addaatti qoodama. Amalli isaa in general yoo fudhannee kan ilaallu ta'e immoo kitaaba self development jedhamee achi keessatti leadership ofii, ga'umsa ofii, ogummaa ofii, hubannaa ofii ittiin guddisan jedhamee ilaalamuutiin danda'ama jechuudha. Barbaachisummaa ilaalchisee mata dureenii fi haguuggiinsaa akkuma ilaaltan mata dureen kitaaba kanaa qabiyyeewwan keessa jiranii wajjin wal sima. Tartiibni qabiyyeewwanii nam-tokkeerraa ka'ee gara walootti kan deemu waan ta'eef approachinsaa inductive jedhamee kitaabota ilaalaman keessa jiraata. And also progressive. Namni kufaatiirraa ka'ee akkamitti guddata yookaan immoo guddataatu deemuu kufeemu akkamitti irraa baratee dandamata kan jedhu waan agarsiisudha. Warri kitaaba qulqulluu dubbistanii, warri kitaabota adda addaa dubbistanii, ani Quraanas dubbiseera yeroo baay'ee. Garuu fakkeenyuma tokko fudhachuudhaaf Abrahaam yeroo baay'ee qorameera amma milkaa'utti. Abrahaam yeroo 10 wali qorameera. Garuu tarkaanfachaa ture. Kanaaf cammaraan jireenya dhuunfaa isaatiin qorameera, hundi keenya qoramneerra, ani qorameera. Garuu manuma tarkaanfanne. Amma dhumarratti taa'ee of yaadee keessoo isaatti gaafa of dhaggeeffatu Waaqayyo maal naan jetta maaliif na dhiifte jedhee gaafate natti fakkaata. Achirra hin barreeffame. Garuu Waaqayyotti daangaa adda baafadhuutti jedhe. Kanaaf obboleessa isaatiin maal jedhe? Aniifati nuu obbolaani maaliif wal lollaa? Waan barbaaddeeti fudhadhu ani immoo sasirraa hafeen fudhaa jedhe. Abrahaam gaafa Pilaaxoos irraatii adda citu qabeenyi isaa dachaa biyya addunyaa beekumsi isaas kan kanaan dura qabu caalaa fayyadan. Kanaaf obboleen koo obboleettan koo of dhaggeeffadhaa, Waaqayyoon dhaggeeffadhaa, aarsaa kennaa, tarkaanfadhaa jechuun barbaada. Sodo biyya bakkee wayyaa, yaa sodo biyya bakkee wayyaa, ifaan guggubaadhaan akka dhakaa gayyaan, akka dhakaa gayyaan, akka dhakaa gayyaan, akka dhakaa gayyaan. Hawwituun argattu dhofaa yaafadhu barii, hawwituun argattu dhofaa yaafadhu barii. Biyya bakkee wayyaa gabra maariyaam gaarii, gabra maariyaam gaarii, gabra maariyaam gaarii, gabra maariyaam gaarii. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii, leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii. Yaa gara suudukii biyya abdatanii, goota abdatanii, goota abdatanii, goota abdatanii. Gootota Oromoo kam kaasee qabnisu, gootota Oromoo kam kaasee qabnisu. Barcha abbaan amsoo goota diina cabsu, goota randa cabsu, goota randa cabsu, goota randa cabsu. Dhugaadha kun gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Kitaabichi kitaaba qofayyuu miti. Gorsallee of keessaa qaba. Bilchina guddaan kan guutame waan ta'eef guyyaa kana qaqqabee eebbifamuunsaa gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Jaalala gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Namni hundumtuu qajeeltummaa qabaachuu qaba. Qajeeltummaa qabaachuu. Abdii kutannaan laafiinsi jireenya keessatti gonkumayyuu
kan hin eeyyamamne ta'uu abdii guddaan qaba. Kanaaf namni jiruu qabate hundumaa keessatti bu'aa bahiin ni jira. Bu'aa bahii sana keessatti mo'annaadhaan deemuun fuulduratti jabaachuun cichoomuun injifannoo nama qaqqabsiisa kan jedhu yaada qaba. Jiruun hin tuqamne hin jiru achi keessatti. Bu'aa bahii keessatti namni jabaatee dhaabbate namni qajeeltummaadhaan abdii osoo hin kutatin fuulduratti cichoome guyyaa injifannoo ni qaqqaba. Jiruun kamuu immoo jiruun dadhabbii hin qabne bu'aa bahii hin qabne biyya lafaa irratti hin jiru. Garuu gaarummaadhaan hoogganuun qajeeltuudhaan yaaduun abdii cimaadhaan fuulduratti injifannuun baay'ee barbaachisaadha. Nama hundumaafuu keessattuu dhaloonni fuuldura dhufu abdiidhaan yoo socho'e of eeggannoodhaan beekumsaan yoo gonfame daandii injifannoo isaa ni milkeeffata kan jedhuun qaba. Waan naaf feertaniif baay'ee ulfaadhaa galatooma. Barreessaan kitaaba barreessa, dubbisaan uummata. Kanaaf uummanni kun bahee na laallata dhimmisaa jedhee akkaataa kanaan bahee gammachuu koo irratti argamuudhaaf anas gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Uummanni koos immoo kitaaba kana dubbisuudhaaf qophii ta'uusaa kan inni itti arge jechaadha. Kitaabni daandii injifannoo jedhu kun yaada guddaadha kan inni of keessatti qabu. Sababni isaas injifannoon hundi keessaa ka'aa jedhee tamana kitaabni daandii injifannoo kun. Sababni isaas maaliif namni hundumtuu dhalli namaa kamiyyuu injifannoo kan hin barbaanne hin jiru. Milkaa'uu kan hin barbaanne hin jiru. Haa ta'uti garuu immoo daandiin inni irra deemu garaagara. Kanaaf daandiin inni sirriin kamii jedhee gaafa yaadu injifannoon dhugaa keessoodha. Nama dhuunfaarraa calqabee hawaasaaf nama dhuunfaarraa calqabee biyyaaf kan inni qaqqabu waan ta'eef daandii sirriidha jedhee yaadisan akkaataa kanaan qindeessee barreessee dhiyeessee jira. Inni kunis immoo dhalootaaf galaa guddaadha kan jedhu yaadeeni. Gama biraatiin ogbarruu Oromoo guddisuu keessatti illee qooda olaanaa qabaa kan jedhu kan inni kaasuu barbaadu. Waliigala isaa garuu kitaabni daandii injifannoo jedhamu kun kitaaba seenaa nama tokkoo qofa irratti rarra'e miti. Seenaallee miti. Kitaabni kun kitaaba guddaa namni karaa ittiin milkaa'ina isa dhumaa itti qaqqabuu danda'u. Milkaa'inni fi injifannoon garaagaraa jedha kitaaba sana keessatti. Milkaa'inni fi injifannoon garaagara. Milkaa'inni yeroo salphaa keessatti dhufuu danda'a. Injifannoon garuu kuufama milkaa'inootaatu injifannoo fida jedhee waan amanuuf kufaa ka'ii hedduu booda injifachuun akka danda'amu. Osoo hin kufin injifachuun hin danda'amu jedha kitaabni kun. Osoo hin kufin, osoo hin rakkatin, osoo gadi hin bu'in ol ka'uun hin jiru jedhee tamana kitaabni kun. Yoo akkas ta'e carraadhaan iddoo tokko qaqqabuu hin danda'amu inni kun milkaa'ina jedhee kaa'a. Garuu daandii injifannoo keessatti yoo dafqite qofa injifachuu dandeessa jedhee gaafa kaa'u injifannoon dhaalaan kan argamu osoo hin taane injifannoon hojii fi dhamaatii guyyaa guyyaa keessatti dhufti. Guyyaa guyyaatti immoo sochii taasifnu keessatti ol ba'uun jira, gadi bu'uun jira. Isaan kan hundatu walitti dhufe injifannoo milkeessa jedheeti kan kaa'u waan ta'eef kanaaf isa kana chaaptarii yookiin boqonnaa 9tti qoonnee akkaataa dubbisuudhaaf ta'uuf ilmi namaa immoo kanarraa ka'ee injifachuu akka inni danda'u. Jiruu dhuunfumsa injifachuu akka inni danda'u. Iddoo biraatii waan biraa eeguun akka sirriin ta'an ofii isaatii yoo tattaafate garuu ofirratti yoo qabsaa'e keessoo isaarraa jijjiiramuu yoo barbaade bira qaqqabuu akka inni danda'u ifatti kitaabni kun lafa kaa'ee jira waan ta'eef kitaaba kana akkaataa kanaan qindeessee uummata koo biraan ga'uudhaaf sanas gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kitaabni kun galaa ta'a dhalootaaf jedhee gaafan kaa'u addunyaan kun kan isheen irratti bu'uureeffattee jirtu yeroo irratti jedha kitaaba kana keessatti. Yeroon waan guddaadha. Yeroo bulchuun, yeroon jiruuf jireenya ilma namaa keessatti isa olaanaadha jechaadha. Addunyaa kana kan jijjiire yeroo warri dursanii guddatan dursanii badhaadhaan yeroo isaanitti fayyadaman warri hiyyummaa keessatti hafan immoo sadarkaa biyyaatti fudhanne yeroo isaatti fayyadamuu waan dadhabeef yeroo sirriin injifannoo sirrii fida. Kanaaf yeroon waan guddaadha. Kanaaf yeroo qabnu sirriitti fayyadamuu qabna. Kitaaba sana keessatti kan kaa'umaa inni yeroon akka bishaan yaa'ee darbuuti jedha. Bishaan yaa'ee darbu ati itti fayyadamuu hin dandeessu. Garuu garjallaa kee kan jiru itti fayyadama jechaadha. Kanaaf yeroon waan guddaadha. Yeroo akkamitti bulchuu dandeenya? Akkamitti yeroodhaan jijjiiramuu dandeenya? Akkamitti yeroo keessa teenyee injifannoo fiduu dandeenya kan jedhu sirriitti ifatti kaa'ee waan jiruuf injifannoo dhugaa nan fida kan jettoo ta'e yeroo sii kenname itti fayyadamu. Yeroon biraan jiru jedha kitaaba kana keessatti. Yeroon biraa ta'e eegdu hin jiru.
Yeroon sirriin yeroo amma harka kee keessa jiru kan. Yeroo amma harka kee keessa jiru kan yoo fayyadamte injifannoo keessa dhumaa bira gahuu dandeessa. Yeroo keetti fayyadamtoo ta'e atiin darbita. Yeroo kee sun garuu carraa kee baatee milkaa'ina kee baatee nama biraatiif kenna jecha. Kanaaf dargaggoon, dubartoon, uumman, daldaaltoon, hayyoon namni hundi kitaaba kana dubbisu yeroo isaa sirnaan kan fayyadamoo ta'e injifannoo barbaade sana bira gahuu hin danda'a kan jedhu kan hin kaasu ani waan gabaabaadha kan hin kaase bal'inaan garuu akkamitti eessatti yoom kan jedhu sirriitti achi keessatti ifee jira waan ta'eef dubbistoonni hundi sana sirriitti ilaalan dhugaatti galaa dhalootaa hin ta'a kan jedhu kaasuu barbaadeetan. Dubbistootaaf kan hin handhaabu dhugaa dubbachuudhaaf addunyaa kana kan jijjiire beekumsa. Beekumsaan alatti jijjiiramni hin jiru. Beekumsi immoo maalirraa madda? Maalirraa dhufa? Maddi beekumsa barnoota miti. Barnoota jechuun dubbisuu jechaadha. Namni yoo dubbisuu baate beekumsa oomishuu hin danda'u. Beekumsi yoo oomishamuu baate dhalootatti dukkanaa dhufa. Dhaloonni dukkana keessa jiru immoo injifannoo argachuu hin danda'u. Waan ta'eef ani kan hin jedhu biyya guddisuudhaaf, dhuunfaan of guddisuudhaaf, jiruuf jireenya maatii guddisuudhaaf beekumsi barbaachisaadha. Beekumsi kun immoo dubbisuurraa dhufa waan ta'eef dubbisuun kunis immoo dubbisa sirrii ittiin gara injifannootti nu geessu waan ta'eef akkaataa kanaan sirriitti yoo fayyadaman dhugaa dubbachuudhaaf waan galaa tokko gumaachuu hin danda'a kan jedhuun dhaamsa qaba. Barri nuti keessa jirru jaarraa nuti keessa jirru kun jaarraa teekinooloojiiti. Jaarraa teekinooloojii keessatti immoo dubbisni yookiin kitaabni harka nama hundaarra jira baay'ee. Harka nama hundaarra jira. Garuu dhaloonni sana dubbisaa jira dubbisaa hin jiru. Dhaloonni amma nuti keessa jiru yeroo nama nuti keessa jiru kun dhaloota sarara 2-3 dubbisuu hin dandeenye baay'ee. Maaliif kun dhiibbaa teekinooloojiin fidaa jiru jecha. Kanaaf kitaaba hayyoonni garaagaraa barreessan kitaaba qorannoo haa ta'u, kitaaba seenaa haa ta'u, kitaabota amma nuti barreessine kan motiveeshinaal buuk kan jennu kitaabota amileessoodha. Amma kitaabni koo kun motiveeshinaal buuk keessatti galmaa'uu hin danda'a jechaadha. Isa kana sirriitti yoo dubbisan wanti milkoofneef hin jiru waan ta'eef isa kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Ammas kan hin jedhu dubbisa booda beekumsa oomishama jechaadha. Beekumsa oomishame jechuun nama dhuunfaatu guddata, biyyatu guddata, hawaasatu guddata waan ta'eef kun dhaamsa koo isa ijoodha kan jedhu kaasuu barbaadeetan. Hayya kabajamtoota hordoftoota JMN egaa sirni eebbaa kitaaba daandii injifannoo jedhu obbo Camaraa Shibbiruu Qalbeessatiin qophaa'ee egaa har'a bifa ho'aa fi akkaataa dansaa ta'een iddoo keessummoonni jajjaboo fi aangoonni seektaraalee mootummaa garaagaraa keessumattuu hooggantoonni magaalaa Shaggar sadarkaadhaan jiranii fi godinaalee Oromiyaa gargaraatirraa argamuudhaan sirna ho'aadhaan kitaabni kun eebbifamaa ture jira. Egaa akkuma isiniin gahaa turre qabiyyeewwan gurguddoo kan of keessaa qabuu fi kitaabni kun dhalootaaf galtee guddaa kan ta'udha. Egaa kitaabni kun seenaa ogbarruu Oromoo keessatti kitaaba galtee guddaa fi kitaaba egaa hawaasa Oromootiif barbaachisaa keessumattuu immoo dhaloota dhufaa darbaatiif kitaaba akka galaatitti akka gumaachatitti isaan barreessanii fi dhaamsa isaanii keessatti akka ibsanitti akka kahanidha kan isaan ibsanii. Egaa kitaabni daandii injifannoo kitaaba waa hedduu of keessaa qabu kitaaba barsiisoo akkaataa ittiin injifannoon gaggeeffamu injifannoon egaa namni tokko kan milkaa'u milkaa'insi walitti cimmifamee injifannoo ta'a jechuudhaan akkuma barreessan kitaabichaa ibsan. Egaa kitaabni daandii injifannoo waan baay'ee akka barsiisuu fi dhaloonni waa hedduu akka irraa baratan barreessan kitaabichaatii fi waltajjiirra akka ka'aa turetti waa hedduudha kan inni of keessaa qabu. Egaa nus dura duuba
eeguudhaan sagantaan kun maal fakkaata dura duubni sagantaa kanaa maali kan jedhu jalqabarraa kaasnee hanga dhumaatitti hordofuudhaan isiniin gahaa turre jirra. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin turtii kan godhe ani Rabbirraa Leenjisaati gama ogummaa kaameraatiin Boggaalaa Habtamuun waliin ta'e hanga dhumaatti waan nu waliin taataniif ulfaadhaa jecha JMN jijjiiramaaf hojjeta.